Kimi arusa godhuuf jiran. Arusa godhuuf jiranii jiran. Haa isiin heerumtu haa ganaa ismaatu himata. Qophii sagantaa ajaa'ibaa isii tottolchanii. Aboo isii anaa kan naadii sagamana. Tottolchaniiti numaa. Anaaf godhaaf aruuza. Akka ajaa'ibaa kana furmaatee tottolchitee qopheessu. Aruuza isii akkas nu goote san. Akkas daranitti seenaa aruuza godhaaf. Aruuza godhaafi. Ayyee. Akkas daranitti na isii aruuza godhaaf. Nu dura godhatamoo isii dura godhatatu. Mee dhaabbate dura tasii tanaa. Isiidhaaf dura goona. Amma isii bichaan barbaada. Lugatti isii bichaan harku fadhaa bakka isiin jirtu bichaa akkana geessitu hin barbaada. Bakka isiin jirtu siin geessaa mi tolcheetiin si geessaa. Inni garee akkatti furmaateen tottolchitee maal gootee sharraatee bar qopheessu jirte. Harkutti hin jiraa bar. Hin harkaa. Ilaalte bilbila irra ilaalte. Ilaaleeti hin jiraame. Ilaaleeti mataan isaa dhuguma moosila. Mataan irraa adde sana. Duba kijiba. Dhugumaan irraa buufte akkasitti. Dhuguma. Aboo taatu bar furmaateettu. Irraa tolchitee beekamtee irraa tolchitee. Taatu barsi. Akka ajaa'ibaa kan tolchitee. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya qaqqaalii jirra jirtu isiniin jecha deebinee dhufnee jirra gaa'e. Har'a eessa jirtanii maaliif jirtan jechuun keessan nu lolamu. Har'a giifti duree heegaree tacaalaadha. Adde Maawardiin fayyitee fuula keessan duratti deebitee har'a salaamtaa isin gaafattee isin hojii haasa'uuf dhuftee jirti. Gamanumaan nu hordofaan dhaamsa keenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota keenya. Jirra gaafumna alhamdulillah as geenyee jirra. Qimee jalaas baaneeti rabbi wajjini. Nis fayyinee jirra. Kunoo nama hundaanuu walitti deebinee isinillee ganaa walitti deebi'eetiin jira alhamdulillah. Mee hangam takka isaa yaadde himiif kaayata ta'e? Waan mee na dhiisi wallaa yaada. Garan takka inumaa keessan caalaa ka daawwattoota kanaatu. Ayyee. Hedduu takka isaanii yaadee. Wallaahi. Wallaahi. Hayyaduba maal jettaanoo? Amma gamaaliin jaahalaas ganaa achi bahee fi ganaa kaayaanii qimee jalaas bahee fayyaa xiyyaa sarkadde alhamdulillah. Ganaa addan fagaannu kaayaada wal baanaa. Gamanumaanuu isinis rakkoon isin na wajjin rakkachaa turtanii fi yaadni isin naaf yaaddawaa turtanii fi du'aan isin naa godhaa turtanis. Hidaaya akkasii. Halaala keessanii ifaajeen isin naa godhaa turtan hundinuu milkaa'eetiin jira alhamdulillah rabbil alamin isinillee galatoomaadha jettee galata isaaniif galchuun qabdu. Namni galata namaan beekni galata rabbiillee beekuu hin dhageenye. Namni maan beeka laa numaan beeka sanii hedduu takkaa galatoomanii isaan duubatti illee galteeffachumatti jira. Haroo qulqullettee tottolfattee akkuma isaan duratti as baate. Aragaa silaas fayyaati jahaan harkaniire. Jeen kaawwanis hin jechuu jiru kan. Fayyaati jahaan harkaniire. Galata isaanii bifa kamiin galchite hangam takka akkasii rakkachuu jiran beektan garan isaanis rakkachuu jiran. Dhuguma hedduu takkaa galatoomanii ni hin beekaasi. Khalaas Maawardiin nyaadhamtee himee isii nyaattee shayxaanni isii nyaatee janii hangam takka akkasii rakkachaa akka turan ni beektan. Wallaahi harkasii keessaa rabbi nu baase isiillee deebi'ee fidee harka keenya naqee jira. Rabbiin jabaadha alhamdulillah nyaatanumaafuu. Namni maaliif isin jaali beektaa? Namni galata namaan galchine galata rabbiillee hin galchuu jennu beektaa. Eeyyuu san akkasuma. Saniifis ma yaadachiisuuf hin jeenis ammaynya biraatiif miti maaliif hangam takka akkasii rakkachuu jiranii fi karaa keessaatiinis haa ta'u karaa koomentiitiinis haa ta'u yaada namoota hedduu waan hin arkaa jiruuf ani egaa hunda deebisee wanna godhuudhaaf gartee wanni jechuu baadhuusi as keessatti amma ergaa isaanii san akkaan arkaa jiruu fi arkee kan calinjeen akka arkan jechuufi waan kana siin jaa maaliif nama tokko nama siif rakkachaa ture galatoonfachuunis dirqama. Maaliif galata namaa kana jechuun namni namarraa gizee waan takka gootuu galata eeggachuuf osoo hin ta'in garuu ammoo abbaan gartee silaati rakkatteef san hanga rakkatteef san rakkoo inni siif rakkate san beekuun dirqama waan ta'eef jechuudha. Gamanumaan oti fayyaan ta'e akkam ammas laagaa dhibbarraa dhibbatti qulqullooti jeetii yaada. Dhibbarraa dhibbatti qulqullaa'eetiin jira. Bakka gaa rabbi si fayyisee. Viidiyoolee seenuu didee bas kaameraa dura dhaabbachuu didee hangaan fayyee qulqullaa'uu jeetuma. Alhamdulillah ammaan kana wallaahi qulqullaa'eetiin jira. Ono gaarraan tana kun akkuma laaltanii agartanitti gaa keekiyyaa fi hidaayaa biraan fidee keekiyyaan rafu jira taa'ee ciisee huursu jira. Hidaayaan immoo kun gaa yoonni jetteetiin kun warraan tana waanti. Ilma abbaa taate faayaa boo kun. Hidaayaa. Misiintitti. Hidaayaa eenyu tuni? Eenyu? Hin beektu nama taate? Maaddii. Maaddii. Irraanfattee? Maaddii jihaa. Kun michooti jalleetu irraanfatee jira maqaa maaddii naan jetti turanii irraanfattee jirti maal tana. Amma kaawwanni jooqima akkam godhu jirtanii eessa jirti? Kimeemo. Kimee haruusa godhuuf jiran. Haruusa godhuuf jiranii jiran. Haa isiin heerumtu haa ganaa ismaatu himata. Qophii sagantaa ajaa'ibaa isii tottolchanii. Aboo isii anaa kan naadii sagamana.
Tottolchaniiti Anaaf numaa godhaaf aruusa. akka ajaa'ibaa kana Aruusa furmaatee isii tottolchitee mijawaati qopheessu jedhettee akkas nu goote san. jirti. Akkas dararitti seen aruusa godhaaf. Aruusa gootaaf hayyee Haala akkas dararitti reessi aruusa godhaaf. nu dura godhata moo isii dura godhatatu Mee dhaabbate durata isii tana. isiidhaaf dura goona. Amma isii bichaan barbaada. Lugatti isii bichaan harku fadhaa bakka isiin jirtu bichaa akka nageessitu hin barbaada. Bakka isiin jirtu siin geessaa mi tolcheetiin si geessaa. Inni agarreeti akkatti furmaateen tottolchitee maal gootee sharraatee bar qopheessu jirti. Argutti hin jiraa bar. Hin harkaa. Ilaaltee bilbila irra ilaaltee. Ilaaleetti hin jiraame. Hayyee. Ilaaleetti mataan san dhuguma moo silaa? Mataan irraa adde san. Duba kijiba. Dhugumaan irraa buufte akkasitti. Dhuguma. Dhagoo taatu bar furmaateen tu. Irraa tolchitee beekamtee irraa Taatu tolchitee. barsi. Akka ajaa'ibaa kan Hedduu tolchitee. akka na gammachiifte bakka sanitti. Akka ajaa'ibaa kan irraa tolchitee haaromsaaf akka ajaa'ibaa kana qopheessu jirti. Adde maartiinis deebitee jirti fayyitee dhuftee jirti. Mee akkam taatamee hayammaas akkam taatamee isiin tun mee maal jettaa nati? Har'a bara haasoo silaa isiin dhiisuu badhaa hojii haasa'e hordoftoota keetiinis waliin bahee wajjin haasa'e mee? Anis bara yaani ni beektaa xiqqisha mana kana haasatti hin jiru. Bas akka tokko hin jiru. Akka tokkoon jira gisee jette. Akka tokkoon jira gisee jette an fayyitee fayyaan ta'e guutuu. Akka giseen jiru qaba Wanti haasawaa gaariidha. hin gartee. Haasawaa kaameeraa duraa sanii wajji. Hayyee. Asoo dhaabbadde xiqqisha inni irraanfadhee miti. Waliin fudhachuu ni fedha. Wallaahi gaa takkaa rafneetis bulaan jirru nuti. Akkuma laaltee agartu kanatti gaa kunoo kaleessa fa'a silaa rabbi si garsiise waan inni isii irra dalage. Bas gaa viidiyoo hanga tokko kaniin qilleensa irratti ol baasellee viidiyoo kunoo warri yuutuub dhoorkaadha jeniitiin viidiyoo guutumatti qilleensa irraa fuudhanii. Ayyee. Heera deeqaa soddommoo kan deeqaa soddomii oliif qilleensa irra numa jirti turte. San booda hin jirtu amma qilleensa irraa fuudhan warri yuutuubii fuudhee tutto dhuguu fedha. Dhoorkaa dhagaayii nu adabanii haa ta'u malee hordoftoonni akkana caalaanis bira taa'u jira furmaateenis bira taa'u jirti warri jawus ni jira hanga tokko viidiyoo takka takka isin garsiisuudhaaf ol baasaa jirra malee nuti viidiyoo qilleensa irratti ol hin baasinii taa'e ol baafnees kunoo akkasitti warri yuutuub nu jalaa fuudhaa jira malee waa hedduu dalagamaa jira. Foottoon kana fa'aa warga ni jabeessee malee warra qilleensaa ati mataa ta'atiin arkiin wanni isiin ta'u jirtu tarkaanfiin isiirra fudhatamu jiru. Maa hojii waa takka yaadini. Adde Khimiyaan akka barbaachisaa ta'etti haala bifa gahaadhaan tarkaanfii fi adabbii isii fudhachaa jirti. Sharra'amaa tottolfamaa jirti haaromsaaf of qopheessaa jirti jechuudha. Wanti takka wanni si mufachiisa wanni yookaan si dhagahamaa takka illee hin jiraatini. Harkumaan fadhaa Ni agartaan siin jeeganaadha agartaa siin geessa hidheeyinaasi waan hafe atii tuttumuraa'u. Akkuma siin jette amma silaa viidiyoo san siin garsiisaa qilleensa irratti ni ilaaltaati. Eda waan ta'e hanga tokko akkasi fuudhanii qotaniin shirkaa warra yuutuub adabbii namarra fudhatamu kana ani isaaniif maaliif hayyamanuuf maaliif na hayyamnee ajaa'ibana ta'u jira. Gocha isaan nama godhanii hayyamanii fi dhiiraa mitiyu jara mujrima gartee uummata jallaa kanaaf ni hayyaman. Teenyatu maaliif mul'atti hatta shirkaa yuutuubilleen isaanii wajjin jiraa waanjuun qabaawan. Dhugatti akkamisaa? Dhugaa. Isaanii qabaa'uu waan jiru uummata gartee jallaa. Abdii qaban abdii wayina tumu na tume. Munoo gaa kanaaf siin jaagaa'e. Hangaan isa qaqqabalee gartee dheessanii fi kun amma fuudhanii jiran gaa viidiyoon fi seentee ilaalte. Naamanu baannaa seentee ilaaluu hin dandeessu. Kaameeraa dura namni hidhu kaameeraa boodatti. Bar isaan irra guddaa yoo kaameeraa dubattee illee fuula kaameeraa duratti isaan godhaa turanuu hanga qaba. Sanumaa'uu isaan irraan fuudhanii irratti hin qabanii nuti maaliif nurra qaban duba nuti. Moo waa'ee kafalanii fi isaan kanaa waa kafalaa shirkaa kanaaf waa kafalan moo bifa akkamiin maaliif fi maaliif. Akkasii fi mujrimummaan beekamte. Wallaahi hedduu takka na dhibdee an silaa gartee namoonni gartee nuuf jecha rakkatee gartee isiin tun gochii isiitii fi gochii isaanii walumaa galattuu isaan godhu jiran isaan garaan gubatee gartee akka malee irraa aaraa jiran kun hundi haa garaan qabbanaa'u jeetiin yaada. Maal goona gaa nu qabanii nu qabanii uummata akka xiqqishoo takka gartee tarkaanfii namarra fudhatamu irra ol baafnaan kutte nam tokko laaluu hin danda'u bara guutuma fuudhan rimuuf godhanii nama kutaniin viidiyoo amma viidiyoo ni taasan hanga tokko silaa mee maal jeetin siima mee dhiisama waan ajaa'ibaatti deemu jira ani inshaallah amma taniin an siimutuun gartee si liqimsamu baattuusi. Atis deetee garta akka isin gasi jirtu. Dhugaa fi kijiba ta'u akkasiin rifeensa haddattee tolfattee taaloo jala murattee sadaniyaa gabra maarqos jedhanii wallistuu Itoophiyaa takka jira. Wallistuu Habashaa takka.
isiisan fakkaattee bobboonteetini yaa silaa wallistu xalanii asanii wajjin isii dorgomsiisullee waan fadhu xalanii asan nama jabaadha wanumatu artistii jabduudha wuyi. Yaani kaatimatu maaddachuu jechuurraa ittee. Fakkeessitee kaafurmaatiin isiisan fakkeessitee jala murtee fi tolchitee boonsitee teessii taa'u jirtiin bara. Takkasiiti waan hafe kaasii dhaqee waan isin baabee kammaan tana namni maal jedhin si magaa atis ibiddi abbumarra bu'ee ilaale isaa baanan saniiti waan sirra geessii beekaa mire hanga harkaa isin qabdisan. Waan jettu yoo qabaatte gabanumaanuu furmaateenis akkuma ati jette qabdee taa'u jirtiin ilaa hanga ammaati. Akkasuma furmaateeti wanni siidaamu bichaan jabeessina hangaa. Siidaamuudhaan san beeksisu baramma. Laa amma alhamdulillah anis olkeetiin jira. Halkanuman deemne malee inshaallah boru gartee miti. Boru tawwaali barra idayina barsii bira. Furmaatee biraas ni daytaa. Kimiyaanis wal gartaa. Duraan dursee garuu wanni ajaa'iba natti waa ijoollee tanaa kan ijoollee tana yaadne isaati. Ijoolleen iyyaati walaa itti takka. Yaada isaanii tawwaalii akkuma dhuftetti ol seennaan kaa ijoolleellee waan jenne kaayiti. Kimiimarra rarraatee malee. Kimii wanni itti jiru kimiyaa shaadaan tija kimiyaa. Shaadaa godhatteetuma kimoo dubbatte malee. Kekiyyaa fi hidaayaa kaa'u akkam tahanii akkam nagee qabanii fayyadamanii itti maxxantee dhungattee kunoo hidaayan akkana bashitti hidaa wajjin taphaa ajaa'ibaa kan oolu mee bashitti itti agarsiisu uummata kan agarsiisu ilaa bashoon qaba jiinan bashichaan qaba jiin adurreen qabaa himi fagoodhaafis adurreen qabaa si jettu. Bashoo isaa bitte. Adurree. Kimee gudufte yoo isin jalaa baddee nu dhufte nu hin diijin akka isin nu fuun. Bashoo baay'inaan garee ararkeeti. Adurreedha maqaan isii adurreedha akka walii galaatti. Adurree jaaniini bashoon naannoo tokko tokkotti loqote naannootti hara biraa faana moo waan jedhu. Kanaafuu akkanaati. Adurree anuma adurree nan jiru haa bashoon waan jaamale. Inshaallah khairu.